Okay. Dubbadhu innaan dubbachuu didee so tufa Akkam nagaa oltanii. Oo nagaa akkam nagaa naguma. nagaa jirra Jirtaa doktor. nagaa jirra. Waan baay'ee bareedaa ajandaa bareedaadha. Ajandaa kana waggoota baay'ee dura namni irraa dubbachuuf illee baay'ee mooraaliin qabu ture. Ani asii jiddu gala kana. Jiddu galuma Sodaatamni naannuma Adaamaa kana baay'ee irraa sodaatan nu baay'ee irraa sodaachaa turre. Odumaa dhugaa beeknu. Anas naannuma Adaamaa naannoo Wanjii Jiillee Wanjii kanaan Tufaan jedhama. Namni seenaa biyya kanaa akkuma dura argateen yookaan immoo akkuma dura carraa itti ijaarrachuu argateen bobbocateetuma foorumuma warra kaabaa kanarra yoo kana ijoollee hiriyoota wajjin haasaa turre. Oromomti kunuu qabsoon Oromoo kunuu shira qabaa jennee taasofna beekta. Mataa keenya ofii keenyaafuu ganda gandaan ajanduma akkaatuma nutti mijatee wal koloneeffachuu barbaanna malee namni akkaataa isin amma jettan kanaan yookaan immoo akkaataa dhugaa qabsoo Oromoo feetu saniin namni deemuu barbaadu hin jiru. Nummoo tokko nama nuti bu'ee yookaan immoo dura namni waan kan waa'uma uummata tuulamaa kana keessattuu waa'ee uummata tuulamaa kana namni dubbachuu barbaadu hin jiru. Namni akka isaan mataa ol qabachuu danda'anitti yeroo tokko waan haasoftu gaafa dura tokkummaa ijoolleetu yookaan immoo amma asii piroofaayilii keetirra kan jiru kun waldaa okay atis buuteerta I think neetworkiitu sin buusaara natti fakkaate. Okay sorry mulee amma namnis amma wannoon qabdu namnis dubbachuu hin danda'u. Doc I think amma muudanatti goonee haa xumurru natti fakkaate agartee egaa this Mars aye Akkam jirtu? jirra waan jennu Yaanni isin deessu jirtan kun naa ta'een seeqaa jechaa ture. Falmiin amma gaggeeffamu jiru kun sirruma akkuma amma obboleessi Tufaan mucaan beesuun dubbachuu ture. Namu waanumatti fakkaate fudhatee seenaa Oromoo dura gaafa jarri barreessitu Madagaskar irraa akka dhufne nu barreessaa turani. Arrallee isuma nuun jedhu as deebi'anii ammoo numayyuu akka inni kun kana kulneeffatee goobanni akkas ta'ee inni kun kana ta'ee jedhamee barraa'ee isumarra dhaabbannee waggaa dheeraaf tiyoorii san adeemsaa turre nulleen. Gaaf tokko carraa argadhee Dr. Biraanuu Leenjisoo wajji waan kanarra wal falmine natti haasa'u ture jechuun nama amansiisimee jedhanii akkasittiin baradhe akkasitti sammuu keessan nu jira na keessaa dandeessu baasi waan gadaan jedheen. Sirri ana madaloonni gara baasan dhufee calanqorratti minilik akkas nama godhee seenaan ni jira. Yeroo san goobanni daacee gara lixaa deemee ture gara lixaatti yeroo deemu taateedhaan akka eenyu qaroo reefu jechuuf deebisuuf yaale tokko Oromiyaa jedhamee hundaa'ee hin jiru namu bakka jirutti gadaa mataa isaatiin buluu ture gara lixaa gaafa deemu goobanni gara lixaatti lubbuun Oromoo tokkollee osoo wareegamin haallitti karaa nagayaatiin uummanni sun fudhatee waan san raawwatee jira. Gara bahaa immoo gara Arsii gara bahaattis gaafa dhufamu warra kaabaatu gara nu dhufe. Goobanni isuma asitti raawwatame san isaanii wajji waliigaluullee akka dhabe maaliif wanni sun raawwatama jedhee ergas booda jaraa wajjillee akka itti wal dhabe naaf haasee irratti himaa ture.
because namni biyya wajji bulchu adda fudhatee kun garas deemee kun garan deemee hojjeta gaafa garasitti inni ergamu isaan garana gaafa dhufan isaan humnaan deemanii waraanaan fudhatanii waraanaan cabsuudhaaf yaalanii biyyattii ijaaruuf deemanii inni bakka itti deeme immoo nageenyaan ijaaraa ture sirriidha wallagga deemeera gara jimmaatti deemeera gara sanitti qawween tokko nu haafamne Marsaaki itti dabalituma achumatti amma gaalaale farra naaratiivii kana keessa jiru wallagga deemee maaliif harkaa fi miila hin murre jimma deemee maaliif harkaa miila hin mursiifne akkamitti arsii fi wannoora dhaqee mursiisa. Kan inni personally wanni isin jecha yeroo ergamni inni fudhate biyya kan ni jaarraan akkaataa inni itti jiddugala biyyattiirraa ergama fudhatee warri gara bahaatti deemes warri gara arsiitti deemes warri gara lixaatti deemes ergama fudhatee deemaa mire jiddugalarraa qaamaan inni bakka kana dhufee lolle qabatamaan bakka kana dhufee lolle bakka dhaqetti oromoon akka lolamu akka akkas ta'u fedha isaatis hin turre eeyyamamaa hin turre baay'ee inni so qaamni gamana dhufe sun diina oromooti isaan ammoo wajji biyya ijaarra jedhanii arraas namni biyya wajji bulchu wal ganee wal duubaa garagala waan kun waan beekamaadha qaamni hidhatee gaaraa dhufe isa kamtu akka gaaraa wajjin dhufetti wajji biyya bulchee beeka seenaa Itoophiyaa keessatti Haile Sillaases Dargis jedhi Yaadigis warra Wayyaaneetis warri wajjichi dhufe hundumeet kun biyya bulcha waliin garagalee jechuudha. So hoggansi yeroo san ture nama gameessaa nama jeenaa goota duubaa gaafa wanti sun godhamu yeroo san sirna san keessatti hoggansa irra gaggeessummaa waan tureef seenaan kun barraa nutti gad dhufe. Akkas amma kana gaafa teenye ilaallu Oromiyaa keessa kutaalee garagaraatti Oromoon yoo namni dhume yoo namni du'e hoggansi yeroo ammaan danaa qaama mootummaa kana keessa jiru tokko waan gaafa kana wajji jiruuf bakka inni qaamaan hin jirre bakka inni ajajan dabarsin bakka inni gochaa sin raawwatinitti maqaan isaa ka'ee gantu jedhamee barraa'uun sirrii ta'e natti mul'atu si galee miti. Isa kana osoo namnummaan kun akkasitti hubate qaamaan dhugaadha Oromoon akkaati jette Oromiyaa biyyi jedhamtu jaaramtee Oromiyaa taatee hin turre namummaa haa ta'u iddoo jirutti sirna gadaatiin bulu ture fakkeenyaaf gara keenyatti Bakar Waareetiin hoogganamaa ture saasanitti abbaa gadaa lola san kan hoogganaa tures kan irratti illee wareegamilleen isaa gaafuma ergama kana fudhatanii deeman garas hin deemtanii uleedhaan otoo hin taane uummata kana amansiisnee biyyi kun akka ijaaramtu ejjennoon isaa kana ture. So warri kaabaa gaafa garana dhufu tokko amantaadhaan hawaasa lamaan kanaan garagara lammaffaa warri gamana dhufe warra qaxxitaa karaa kaabaati ergama fudhatee dhufeedha. Haachitti goobanaa wajjin ergama san fudhatanii malee isaan kan isaanii isa biraa erga baanii garana dhufa yaada ejjennoo biraatti seenanii gara humnaatti seenanii inni humnaan osoo hin taane uummata amansiisee otoo Oromiyaa guutuurra inni naannee humnaan otoo hin taane tolaan fudhachiisuu danda'a ture akkuma lixa fudhachiise sanitti jechuudha. Kanaan nan mul'ata kan goobanaa irratti inni biraa kan kitaaba waa'ee kitaaba irra gaafa deebinu akkuma waa baay'ee kaasti dhiyeenya kana waa'ee ati dubbachaa turte ilaalaan ture. Kitaabuma kaasa gaafiilee ati kaafte san baay'ee isaa kitaabichi mataan isaanii kaasa. Maaliif kaasa? Nama isaan dura dhufee bakka kana qabsoo keessa ture maraatuu hawaasni bakka sanitti argin arra harroo deemte waa'ee badoo dachaa arra manguddoo lubbuun jiru deemte yoo gaafatte nama akkam akka teessiif immoo qotee bulaan bakka san jiru. So maraatuu namni kun argin namni guyyaa tokko dhufee arguuni gaafii biraa ooma tokko kana lammaffaa marii irra turame ifiif jedhe kitaaba irratti mari'atame akka nama barate namni kun garas deemu jee walii galame. Yeroo hanga kana gidduutti inni dhufee akka garaa keenya haasofnee je waan ajaa'ibatti badoo dachaas maaltu fachiise akki garaa yeroo jaarraan biraa haasofame sun maali qabsoo tokkoof baanii maaf akka garaa walumaan hin mari'atin yeroo jaarraan fannu biraa kaan akka garaa mari'achuu eegallee jedha kitaabaricha irratti akka garaa jechuun ijitii jaarraa faadhaan alatti ijitii mari'atamee jira jechuudha. Badoon bira jira yeroo kana. Maal dubbatan maaltu mufachiise namicha san waan kana maaf hin deebisu inni waan yeroo jaarraan fan biraa deeman akka garaa keenyaa walitti naqannee mari'annee dhusan maaf barbaachise qabsoof dhufe tanaan nama bakka san isa dura jiru wajjumaan taa'ii gadda hin deemin jeeni mariisu maaf akka garaa kophaatti hafee mari'ata
maaltu mufachiise badoo isa sammaan dubbanne inni arra manguddoon baadiyyaa soo yoo deemte dhimma kana siif himti siif qata tokko tokkoon si galeemi kitaabuma isaarraa gaafii kuma tokko kaa kitaabuma inni barreessiraa isa san akkatti deebisuudhaaf yeroo hin qabu amma jaarsichi bakka kana booda waan akkana deebisa inni illee abdiin qabnu haa ta'u yoo dhaqqabatee deebise haa deebisu. Ila haadhoo kiyya waan tikaaf akkana jedhala. Baaroni ani fi baaroni achuma teenyee waa'ee waan garaa keenyaa haasofnee mari'anne. Haasofnee asirratti haasofnee fuula 147 si dubbisaa maal jedha taane baaroon jedha amma bakka actually wanni haasa'an kuni kophaatti waan haasa'an isatti fakkaata. Baaroni turtii isaa Harargee hariiroo hooggansa gidduu tureen miidhamee jira. Eewutsitti baarotutti. So sumni wajjin laaqat turan jechuudha. Dhumarratti maalirratti dabadaman erga rakkoo kana hunda waan inni itti himame kana miidhamuusaa kan hunda erga itti hime booda maal jedhaani baaroon akkana jedhaan leencoo nuti asii iddoo hin qabnu naan jedhee. Eeyyen. Okay? So hameetii wayii jalqabaniiti asii iddoo hin qabnu naan jedhee xumuran asitti. Gara lixaa deemnee banuu qabnaa. Erga hooggansa wajjin rakkoo qabaatte hooggansi sun tokko bara dhachaasaati. Actually duubattuu deebite erga mari'atanii jaarraa abbaa gadaa fa'aa wajjin iyyuu mul'isfaa bakka jiranitti namni maraatu akkamitti marii keessa taa'a. Maraataan. Akkamitti hooggansa guddaa sanoo ta'a. Tuffii namni kun bee Oromoodhaa qabu. Tuffii inni dhaloota kanaa qabu. Tuffiin inni uummata keenya irratti qabu bee. Nama fayyaa maraataadha jedhee akkamitti maaliif kana goote gaafa dhani jedhu nama arrabsuun akkatti nama qubeektu jiru. Tuffii gadi buutu agartee nugusoota dura darban uummata akka sa'aatitti ilaalasan caala tuffii isaan namichi kun uummata Oromoo irratti qabu. Laale asitti akkamitti namni maraatee marii keessa ta'a maal mari'ata namni maraataa? Maraataan dhagaafaa dhiitaa deema karaarra waanuma arge mataatti suuqqata malee maraataan maal godha marii keessa. Maraataan maal. By the way isaan mariisisaa ture bar namni inni maraataa jedhuun kun nama isaanuma mariisisaa ture nama aangoo isaa ol qabu nama aangoo baaroo ol qabu mariisisaa ture mariisisee irra walii galameet mariin goolabame. Saniin booda maraate. Saniin booda maraate. Saniin booda maraate nama waltajjii geggeessaa tureetu. Dumara erguma inni dhufe maraata. Waltajjii ture maraata. Kun akkanumatti gaafa teessee yaaddu kitaabichi sun isuma mataa isaatti akkatti liqimfamee fi barreessee yeroo tokko gaafii namatti uumaa nama guddaadha. Moor ta'ee ammallee deebi'ee intarviiyuu tokko gaaf tokko yoo laalte intarviiyuu Abduu Jaliil faan godhan tokko yoo laalte namni kudha tokko jaarraa dabalatee namni kudha tokko ajjeefamuu qabaa jedhanii murteessan jee. Kudha tokkoon keessaa anaa jedha namichi sun erga baaroon faan kufan booda jechuudha. Erga badoon wareegame booda. Namni kudha tokko kun amma laal iddootti ayifelloo ganama namni si gaafate tokkoof hin deema. Namni kudha tokko ajjeefamuu qaba jaarraa dabalatee. So yeroo kun ta'u iccitii kan inni baasne naan hin baasnu harka lafa jalaatti nama waraana biraan gahan waraana qoodan jaarraa naa himnu inimin jedhee dhoorwe ummata waraana biraan ga'uu isaa nafne immoo waraana bira ga'ee deebisee jaarraa fi namni kudha tokko kan isaa boo yoo inni wareegame booda dhiibbaa uumuu danda'an tarkaanfiin du'aa irratti haa fudhatamtu jedhanii murteessan. So waraanni bakka lama dho'e jechuudha asitti waraanni bakka lama dho'e. Gareen dhugaa faana dhaabbattu gara nama ta'e gareen jaarraa Baaroo ajjeese jettee gara biraatti beektu gara biraa maqtee waraanni sila dhaabba biraa yaa dargi wajji wal dha'uu qabu achumatti ofuma humna wal dadhabsiistee jechuudha. Ergamni dhufameef sun milkaa'ee achitti cabe Oromoon achuma cabe. Maaliif kan fudhatamee ergamni fudhatamee dhufees sanuma waraana bakka lama qoodanii waraanni ofii isaatii walii isaa caccabsee wal fixe mana tokko keessa iddoo makarroo yoo deemte mana tokko keessa gamaa gamana bee ilmaan abbaa tokko bakka lama kan wal ajjeesee jira amma amantaa wal qabsanii gara masii gaafachaa turan miti. Gareen
akkami jaarraan baaroo ajjeesa jedhee kan garee jaarraa warra dhawaa ture amma qaamaan dhuftee saa ammaa kana qotee bulaa intarviyuu goote ilmaan isaa tokko tokko dhee ajjeese lakkoofsan qabu manni dhuftee yoo gaafatte amma. Because dhimmichi dhimma bakka lama qooddaati bakka lama qoodee Abduu Jalil bar yeroo san garee baaroo faa ture akkam jaarraan baduu ajjeesa baaroo ajjeesa garee jettu ture namichi immoo maqaa isaa eenyu kateen beeku anillee nama murtaa'ee ture jedhu sun garee jaarraan wajjin duutirra murtaa'ee ture isaanummaan lameen sun namoonnummaan baakana dhalatan iddoo lamatti jechuudha amantaa miti dhimmichi waraana bakka lama qoodu qabsoo hidhannoo san dadhabsiisanii daandii duraan itti amananii gaafa badoo dachaas jiddugala Oromiyaa irraa gara baa Oromiyaatti dhufu hin dhufnu jedhanii itti namoonni jedhanii yaalaa didansan harkatti kuffisuu ture karoorri. So wanni sun deemee hanga irraa akkaataan itti waraanni ammaatti deemaa jiru sisuma san ture. Kanuma jechuun barbaadeetii galatuma waan bareedee galtanii waan Oromoo tokkoomsaa hanga danda'ametti dhugaa jirtu seenaa baasanii barreessuun lafa qabsiisuun dirqama. Ulfaadhu obboleessa impaayerri Oromoo keessa jiru ila Jimma dhaqee hin gorse goobanni Jimma dhaqee hin gorse kumsaa moroodaa bira dhaqee hin gorse kumsaa moroodaa biras dhaqee hin gorse Jimmas dhaqee hin gorse akkamitti Arsii dhaqee ajjeesa akkamitti Harargee dhaqee ajjeesa kana naareetiivii kana uumanii kanatti sii kenne saniin booda immoo inni ta'ee miti akka madaan hin fayyine baaroo immoo jaarratu ajjeesee badhoo immoo eegduu isaatu ajjeesee immoo kan biraa immoo garagalfata ammallee. Mee xiqqoo ifa nuu godhaa doktara asitti seenaa dabe kanaaf eenyu akka ijootti itti gaafatamaan jettu maaliif an akka kiyyaa baratu waa'ee jiraas jala seenaa dabe kan. Abaa'oo leencoffaan hundeessan abaa'oo duraa odoon ta'in. Abaa'oo Finfinneetti odeessine dhumitire abaa'oo Finfinnee isa abaa'oo Finfinnee sana isa maxxaafuu lama diige isa naareetiivii kana ijaare isa kana warri kun maa hin jirani bee ifaa kun waa'ee duratti bee dooktar waa kaasee ture bee amma kan nama baasu rakkoo amma jiru kana fudhannee negotiation yoo pileesin goone furmaata jedhamee wanni gara fuulduraatti dhufuuf balaa fida jedheera balaa biraa fida irran deebi'a hoo asitti hin dhaabanne dhaabbachuudhuma qaba akka dhaabbachuu qabutti immoo godhamuu qaba dirqama kun hin dhaabata malee gama dhaabattee I don't think so natti fakkaate kanaafan jedhe duruu wanni hundee jala hin qabne gaafa jiguu ishee hin oolu waan ta'eef kanaaf dhaabachuudhuma qaba furmaanni dhaabachuu qofaadha dhaabbachuudha badii godhame immoo abbaa godhame san dhaadibuun hin barbaachisu leencoo lataa edga addi bilisummaa Oromoo inni duraa suni cabeen booda abaa'oo uumame san keessatti qabsaa dhonan jette qabsaa miti anaa qabsaa miti inni sun never isa akka qabsaatti fudhadhuan hin fudhadhu maaliif dhiiga ilmaan Oromoo gaafa duraa gaafa badhooffaan du'an dhangala'e san irrattan akka waakkadhe natti fakkaatan maaliif jarri sun qulqulloota kun immoo kan dhaqe kana diiguuf malee qabsaa'uuf hin dhaqne kun diiguuf dhaqe waan dhaqeef ደርግ ሊቀመንበሪን ደርግ ማል ጀደ የምስራቁ ጎማ ተንፍሷል ጀደሜ ወልገይ ረት አቡኖ ሚቀረን ጀደ የምስራቁን ጎማ እንደተነፈሰ የነገረው ማን ነው? ኪታብ ኦኬ ኡልፋዱ ሁንዴ ኢላ ደርጉም ቢያከነ ጀደ የምስራቁ ጎማ የመተንፈሱ ምክንያት ባሮቱምሳ አትሂድ ብዬ የለመንኩት እምቢ ብሎ ሄዶ በአክራሪ እስላሞች እጅ ሞተ። ማን ነገረው? ኦቦሌቱ ኢትዮጵያ ከበጃለ ኢትዮጵያ በርከነ ማን ኩንባን ሸኪ ቀብኔ በርከati ኩንዋንሻ ኤርገማዳ ኤርገመሳ ጥሙሬ ደበርቴ ገባሰ ጎዴ አመሞ ቴናን ካለ የሆነ ደገሰን ነው ማለት ዶክተር ነደገሰን ደቂቃ ተቋጥቶ ከዱበዱ Yeah, go ahead, please.
دقيق ما تكا واتكا دام سما وين مالي او تيفنو تكما سيدلاتو برباجو الدين جد dubat aye ani kama proper ጌታቸው እኙቲ ኃይሌ አማራ ከና ጌታቸው በጋሻ ዶክተር ጌታቸው በጋሻ ጌታቸው በጋሻ ዲሲያ ኦኬ ዩቱብ ሴና ሲጎ ሰዌ ዋይ ሌንጮ ብረኻዬ ወጂና ሰዌ ዋይ ሌንጮ ዳ ፋሩዳን ዱበት ተካጅራ እኒ አባ ቱሬ ኮኒጫ ቱሬ ወራ ኃይለ ስላሴ ሊንቀብሶ ጎዴ ቡሴ ደርጊረትስ ቀብሶ ጀልቀባን አዳወል ቆደኒ የሮሰኒ ሌንጮ ፊ ኦበሌሲ ሳነ ዱፌጃ ኑት ነዱፈኒቲ ቀብሶ ጀባዳ ኑት ሀማ ኸራጋራ ደሙ ደምና ናንጀናን ሄዱ ሪፈደጂ ምን ነው አቶ ዮሐንስ ኢትዮጵያን በጋራ ነው መሰረት ነው ኢትዮጵያን በጋራ ነው ምንጠበው እንዴት ወደ ጫካ ትሄዳላችሁ ብዬ ጠይቀው አንድ መልስ ጥሩ መልስ ነው የመለሰልኝ ጃ ጫካ ቢገባ ኢትዮጵያን ነው ማድነው ገንጣዎችን ነው መበታተነው እዚህ ቢኖር አንድ መሳሪያ ብቻ ነው የሚይዘው ብሎኝ ተቦ ሴራን አከኝጃ ጮናታ ጋፍ መጋራ ሴኑ ቀብሶ ኦሮሞ ላምሴ ሱዳን ቀብሶ ኦሮሞ ላምሴ ሱፍ ሴኔ ኻና ዩቲዩብ ሴናቲ ወጋሽን ዱራ ዶክተር ጌታቸው በጋሻ ጃቲ ሰርች ጎዳ እንጅራ ስራዶ ሀቶሳ ጉቱ አርከተን ሌንጮ ለታዳ ዱራን ወጋ ጋራ ሴኑ ቀብሶ ኦሮሞ ዳ ላምሴ ሱፍ ሴኔ ከስ akkuma jeetti gaafu guyyaa leencoon dagu baroo dachaasfaa wajjin ogaa ta'u waanuma san godhe waan kanarratti namoonni beeytanii rabbiin raamataa godhuu fi araarsoo wadaayii nama jaamu yeroo san nama qaamaan ogaa dhawamu naannoo san wajjin ture keessaayi san booda keessaa bahee shira leencoo lataadhaa bara 1994 I think kaaseetaan rikoordii irraa godheetu jira. ዋይ አማንተን ዱበተ ማከና ሁንዳ ሴና ለፋጅራ እሞ የሮቴ ገማ ጃሜት ወኒ ጉዶን ጅርቱ ወሪ ዋንሰን ጃራራት ሙርቲ ዱአ ሙርቴስ ጀቡቲ ሌንጮን በከታኤ ሽረሰን ሆጀታ ነመቃማን ደቂ አቺ ነመደቄ በከሰን ታኤ waan kan information guutuu arkadee jira jechuudha tanaafu okay ila raachi diban jiru kumaati ilmaan oromoodha taman leencola taadaati ilmaas ila akkana godhi irra deebi'e sin dhageessisaati immoo irra deebi'u uummanni haa dhaggeeffatu ፕሮ ኢረዴቢታፍ ይላል እንዳይሆን ድርጅቱን ለመከላከል እና በጥሩ መንገድ እና የትግል አንድነት ከሌሎች ጋር ለመፍጠር ያሉን አረሰ እና በዚያ ኢንተርቪው ላይ አቶ ሲሳይ ሲጠይቋቸው እንደው አሁን ዛሬ ወደ ኋላ መለስ ብለው አቶ ዶክተር አረጋዊ እንግዲህ ስልጣን ላይ የተሃት ቲፒኤልኤፍ መስራች ናቸው እና ለረጅም ጊዜም ኮማንደርም ሊቀመንበርም ሆነው ሲሰሩ የነበሩ ግን እሳቸው የሚገልጹት ቃል ጮሌው መለስ ዜናዊ ስልጣን ወስዶ አባረራቸው እና ዛሬ ከኛ ጋር ይገኛሉ እና መልሰው እስቲ እንዳው የሚቆጨውት ነገር አለ ወይ ብሎ ሲጠይቋቸው አው በኤትኒክ ወይም እንግዲሳቸው ያሉት በብሔር መደራጀት ይህን ያክል ዳት ለማምጣት መቻሉን አለማወቅ ትልቅ አባባል ነው። እኔ ከዚህ በፊት ገና እኔም ድሮ ትምህርት ቤት አብረን እያለን መጣቸው እንዳሉት እኔ ወደ ኢህአፓ ስገባ
የለም እኛ ደግሞ ኦነግ ውስጥ እንገባለን ያሉ ጓደኞች ያሉ ለምን እንደ እስካሁን ድረስ የምንታገለው በኢትዮጵያ አጀንዳ ላይ ነው። ለምን ወደ ኤትኒክ ወይ ወደ ዘር ድርጅት ትሄዳላችሁ ብዬ ስጠይቃቸው የሰጡኝ መልስ ነው እኛ ካልገባንበት ህዝብ የሚኖረውን ግንኙነት ለመጠበቅ ካልቻለ እና ጠላትነት በህዝብ መሀል ሊፈጠር የብሔር እንቅስቃሴ አደገኛ ሊሆን ይችላል። ከእናንተ ጋር ኢህአፓ ውስጥ ብንገባ ምናልባት አንድ ጠመንጃ ሁለት ጠመንጃ ተሸካሚዎች እንሆናለን። ግን ኦነግ ውስጥ ብንገባ አደገኛ እንዳይሆን ምን ታደርገዋለህ? መንገድ እና የትግል አንድነት ችግር ገመላችሁ ይችላል። ስማት ከእናንተ ጋር ኢህአፓ ውስጥ ብንገባ ምናልባት አንድ ጠመንጃ ሁለት ጠመንጃ ተሸካሚዎች እንሆናለን። ግን ኦነግ ውስጥ ብንገባ አደገኛ እንዳይሆን ድርጅቱን ለመከላከል እና በጥሩ መንገድ እና የትግል አንድነት ከሌሎች ጋር ለመፍጠር ያስችለናል ያሉኝን አረሳ እና ይሄ ነበር ምክንያታቸው። ዛሬም ይሄ ምክንያታቸው መጠበቅ ያለበት ይመስለኛል እና በዚህ ረገድ ከኦነግ ብዙ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። ኦኬ this is who Leenco Lataa was ammatti fufiti irra deebi'iif uummanni haa dhaggeeffatu inni ati jette Dr. Geetaachoo jechuun isa kana. Hayyee ulfaadhaa fayyaataa nugaa natti fakkaate namoonni dubbanne jiraatan hasaaba yaada keessan dabarsaati sumaratti xumurraa obbo Leencoo Lataa qabsoo Oromoo keessa kan seenu Oromoo qabsaa'uudhaan ta'in qabsoo Oromoo akka Itoophiyummaa kanarratti balaan buufne keessa taa'anii tiksuudhaaf keessatti galee kan ammoo tarsiimuu godhatanii Dr. Geetaachoo wajjin as keessa galanii sagalee isaanii dhageessi qabsaa ittiin itti nimi. Galatoomi Dr. waan bareedaa jettaan tabiraatan daqiiqaa takka dabaladhu. Jaalbadoo qabsoodhaa baga du'e maatii miti nama hedduu du'e seenaa isaa maa dho'isan seenaa isaa akka dhokattu maaliif barbaachisan ilmaan tuulamaa goobanaadhaa ja'aneeti oolanii irra deemaa ture ammas qabsaa waan achi keessatti argamee qabsoo Oromoo dura wareegame tokkichaan san maaliif seenaa isaa dhokachuu barbaadde tajaarraa qofaa miti beekaa jarana badoo maaliif seenaa isaa dho'isan jaarraa maqaa balleessan soke bado seenaa isaa maa dhokotti qabri isaa maa dhokotti lameenuu du'anii ifi walajjeessanii umaatii miti kaanis kaajjeesse badoodha kaanis kaajjeesse Leencoo ta'uu ni mala kabiraa ta'uu ni mala immoo seenaan nama Oromoodhaa tokko himamee tokko maa dhokotti gaafii tanaaf illee deebisaa silaarraa barbaanne hanqaaman silaa isaa harkadhee namaan gaafachuu barbaadu keessaa takka tana waan bareeda jirtanii galatoomaan sinumjuu barbaadan garmaa sin dubbachuu fi yeroo biraa bal'ina wajjin haasofnee rabbi jee. Ayyee fayyaataa. Eenyudha kan namni hin dubbanne gadaa noo galataadha. Kun dhalootuma kanaafiyyuu kun bulguu qabsoo Oromooti jedhamuu qaba malee Dooktar kun waan biraayyuu miti garuu waan jabaadha nuti sinirraa barachuuf as teenye yaada kennuuf itoo hin taane eenyutu immoo akka waan kana jallisee seenaa kana dhaloota hubachiise jedhu kana irratti beekamee waan qabatamaan irratti taa'uu qabaadha. Jannoon keenya kan dhaabbachuu qaba amaachi nugaa. Bakka kuni dhaabbachuu qaba dhaloota dogongorsuun agarraatti har'allee miidiyaan Oromoo baay'een isaa jaarsa kana intervii godhuu jira kun bulguu qabsoo Oromooti jedhamuu qaba bakka. By any means uummata keenya irraa garuu kun dhaabbachuu qaba. Bakka. Seenaan goobanaa dhaabbachuu qaba. Somewhere it has to stop. Here is a red line now. It has to stop here. Asitti dhaabbachuu qaba. Goobanummaadhaan jettee Oromummaa wajjin hin qabne natti himin. This is a red line now. Or abateen abatti will go to negotiation. Seenaa wal irratti walii galtee. Wantaane hoo asitti dhaabbachuu by any means now masmara kana darbuun kaakkaadha ammaachii jedhamu qaba. Naa ibaqaal. That's all. Doctor video sammaxxansi yoo dandeesse yoo danda'ame video reefu sammaxxansi akka walii galaatti uummanni keenyas akka dhaga'ee hubatuuf waan gaarii dubbatanii jiran kun maxxansi. Tole namatas ish ayye namatas fayyaataa namni abbaan biraa kan fudhanne fudhadhaati nama dakaan galchine mulee nugaa
ነው ማስጅሩ warri naasofne sa'aatii hin cufna eeraa turre waan ta'eef. ያ ግርማ ኦ በጣም የተከ ገለቶome si magalateeffachuu fi ammoo irra caalaa seenaa kana waan dhiisuu qabnuu fi waan ammoo itti deemuu qabnullee tuttuqaa jirta. Garuu ammoo isa qofa jettee dhiisuu qofa osoo hin taane wanni inni dhaalchisee sababoota isaan asii kana dhaalchisee hagammaa kaansarii qabsoo Oromoo ta'ee yookiin ijoollee lafaa dhufaa babbareedan kanneen ammoo ijoollee amma fakkeenya akka qabsaatti Oromoo keessatti qabsaattu kana kaansarii inni dalagu sun hagammaa dhufeetii nama akka nyaataaru kana hundaa waa akkana kanneen irra deemtee dalaguu qabdaa waan ammoo isa mata duree isa qofa godhannee yookiin ammoo isa fakkaattiilee isaallee dhiisuu hin qabnu akkasitti osoo nu barsiisaa deemtee manneen kanallee nu iftee hanqinnoota jiruu fi ciminnoota jirullee fudhataa hanqina jirullee fudhataa. Ciminna jiru ammoo akkasitti suufu haasuu deemne bareeda siin jechuu barbaadeeti waan gaarii irra jirta itti jabaadhu siin jechuu barbaadeeti. Cufaatuma deemna irratti hamsa'uu qofa odoon ta'ini ijjannootti kennaatuma bira deemna hoo ijjannoon qabaanne dallaa ijaarree balbala kan hin qabne ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni keenya kanarra deddeebinu akka namoonni nu hubatan barbaanne furmaanni nuti qabnu it has to stop here no. Dhaabbachuu qabaadha by hook or crook dhaabbachuu dhuma qaba malee odoo seenaa waloo odoo hin qabaannin sirna waloo qabaachuu hin qabnu. Gaafa tokko dhufanii goobanni biyya gane gaafa jedhan biyya kam gane biyya eessa qabaanne kumsaa morodaa goobanaan gorfamee galateeffamuu qaba tureeyyu. Jimmaa Abbaa Jifaar hin gorfamee galateeffamuu qaba tureeyyu. Garuu asitti duulee kana godheen doesn't make sense. Asitti kan hin tokkofne asitti akka kana godhuu danda'a. Akkasitti nu jabaadhu. Ayyee fayyaa ta'a. Doctor, akkam jirtu reefu mangalee leediteen galee gabba'uu barbaaddeetta waan lama qofa jechuun barbaadani waan gaariitu deemaa jira tokkoffaa waa'ee goobanaa kana guddisee kan dubbatee guddisee kan fudhate uummanni yookiin miseensi dameellee adda addaa keessa warri jiran hoogganni burjaajii saba kanaaf naa dubbatu burjaajii kana fudhatanii kan deeman godinaalee hunduma keessadha maqaa xureessidhaan kun wallaalummaatiin kan dhufe jechuudha. Wallaalummaa kanaatiin kan dhufe jenereeshiniin amma ammoo wanta kana simatee deemaa yoo jedhame deemuu hin danda'us dhugaan jiru jechaadha. Uummanni kanarraa baree fuulduraaf godinaalee 11 keessa sabaaf kan qabsa'u akkamitti baasuu ni danda'a wanta jedhu irratti toopikii isa dhufu irratti yookiin yaada isa dhufu irratti deemuun barbaachisaadha tokko. Lammaffaa dubbiin inni guddaan obbo Leencoo Lataa fi isaaniin kan fakkaatan mooraa qabsoo Oromoo keessa kan jiran is not only Leencoo Lataa isaaniin kan fakkaatan seenaa akka fiilmiitiin mulguu qabsaa'otaa Oromoo kan jedhu mata dureen laatamee fi fiilmiin hojjetamuun barbaachisa. Kitaaba qofa miti amma bar. Namoonni tarii kitaabuma qofa barreessineeti no haasaa qofa miti. Akka fiilmiittuu uummanni baruu qaba. The only Oromoo keessa kan barame inni guddaan baay'ee fokkisaan inni tokko maalidha? Yoo ati hoggana taate, yoo balleessites, yoo ajjeestes jabaadha si jedha bar. Badii kee faana jecha. Badii kee sitti himu. So badiin qabsaa'ota Oromoo keessa dhalee dhufee warra amma maqaatiin abaa'oo waba warreedan. Warra zamana kaazaa'ee faana zamana faana deemee warra gumaa keenya faana deemee michoominaan kan deemee kan saba Oromoo ummata Oromoo qotee bulaa Oromoo
kana ajjeesisaa kan fixaa warra jiran gootadhaa jedhu warri jedhanis ni jiru. Dogongora qabsoorraa sabni keenya barachuu qaba. So kanaaf wanta akkasii daran ba'ee uummanni beekuu qaba. Akka durii lakkaadhiisaa baluun gantuudha baluun akkas no. Dhugaarra dhaabbadhutti dubbadhu. Gantummaan kee dhugaan na oksituudha gantuu kan jedhamtu. Haqa Oromoo garuu baastee naa dubbattu. Gandan tuqin saban tuqin hoogganarra dhaabbattee deemuu ni dandeessa. Hoogganni barbaadamee jaalatamee miti gandaa baluu keessaa ba'u kan jedhamu. Kana xiyyeeffadhaa sirriitti. Hoogganni tokko kan ba'u Oromoon yookiin dandeettii isaatiin ni filaa yookiin shiraan ni filama. Hoogganni kun bakka barbaadaa dhufu hoogganarra dhaabbadhaati akka barbaadan xiinxalaatee haasaa dubbachuus mirga qabdu. Lakki hoogganni tuqameedhaan immoo lakki gandatu tuqameedhaan gara gandatti warra harkisanii of haa ilaalan. Idduma barbaadeetu jecha. Of ilaaluun isaan irraa eegame jecha. So kanaaf not only Leencoo Lataa waggoota 40 olitti mooraa qabsoo Oromoo keessatti wanta badii hamaa wanta geessisetu qabsoon takaalamee gootonni lamaan kan wareegaman har'a abaloo ajjeesedee dubbachuunsa uummanni kuni sanyii goobanaati ammas immoo akkas ajjeesan goobanaa dheedanii mata duree haaraa bananii uummata gidduu galeessa kana xureessuuf tooftaan wajjatamee irratti xiinxalamee kan ba'e tokko kanan lammaffaa jaarraa abbaa gadaa sooressi jaarraa abbaa gadaa bara meeqa guutuu hijibaan holala baay'ee kan irratti oofame. Anu irratti oofeen ture. Anis oofeen ture. Fira qabaa jedhamee jechaadha. Dhiifaman gaafadhe nyaamboo. Exactly. Gaafatamuus barbaachisaadha. Dhiifamnis baramee haqni Oromoo ookatu hin qabu. Gootni ni jira iddoo hundaa. Gootni naannoo tokko qofa miti hin jiru. Shira siyaasaatiin xalafamtee garuu hoogganummaarraa tokko bee siidhaan irraan gadee kan si ilaalu barri isaa dhaabbachuu qaba.